dubartiin amaaraa tokko ulfaa uffata gurraacha wayii uffattii gaddi wayii sitti jira natti fakkaataan hin beeku uffata gurraacha sana aadumaa fi jaalalaa uffatan si'a malee gadda ta'uu booddeen bare uffata gaddaa ta'uu shaashillee gurraacha kaayyannaan akka waan maatii keessa waa du'eeti amma isiin kun ulfaa nama guddoodha ani baasii keessa jira kursii jalqaban dura bu'ee qabadhee sene jimmaa gara sarboonna kaa amma dubartittii kana dhaabatu taa'uun natti ulfaate manatti hin barree miti innaan achuma waameetan nayi qucbayii jedheetan ol ka'ee teessise maannaa taatiseeti gaafan sarboo icitittiin kun gaalaa warrana wajjin qabame sifis yawwan icitee ta'uun sini mala gaafam sarboo anis gaalaa duudaa ta'e irraa beekatu warri koona dideera amma eegan qabame maani madii daabar dhagahu madii sagal na waamanii fa'i natti iyyanii fa'i jennaan hin garagareedha lakki na dide qabamnaanu mana dide amma gurrinis na dideera dhaqee waddoo zamaachii wajjinii walii galeera gurrinan dhagahu takka na dide gurri guyyaa lama keessa ammoo gaafa guyyaa lama ammoo ittuu cal kottuu laaqana nyaadhu yoo jedhan akkanan deema kara biraa utuu akkana ta'uu Usas beekaati boo garuu numa ayyee dide gurri dide kan guyyaa lama deema ayyee eegumanii dhamee dideen siin gattu naagale ayyee naagale